Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Amara Media Corporationitti kutaa qophii afaan Oromoorraa dhimbibbaa oduu arraaf jennee qabannee dhiyaanneerra. Oduulee kanneen waliin aan Barakataa Absisaayii na waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2018 mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessan. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii gaafataniifis deebii laataniiru. Akka taanitti qindaa'ee jira daawwannee walitti deebina. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti geggeesseera. Miseensotni mana maree bakka bu'oota uummataas gabaasa raawwii hojii bara 2018 irratti yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቀን ከሌት እየለፉ መሆኑ ሚናውን ልዩ ያደርገዋል። ስለሆነም በወከለን ሕዝብ ስም ለክቡርነቱ ያለንን የላቀ ምስጋና ከታላቅ አድናቆትና አክብሮት ጋር እየገለጽ ረጅም ዕድሜና ጤናን እመኝልዎታለሁ። ባዬ ገለቶማ ፈያፊ ኡምሪ ዴራ አርገዳ ኑፍ ጅራዳ ለማለት rakkoolee nageenyaa mudatanii fi finxaalessummaa dhabamsiisuuf hojjetamaa jiran irrattis akka ibsitti kennamu miseensi mana maree gaafataniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በለውጥና በሽግግር መንገድ ላይ ባለችበት በዚህ ወቅት መንግስት ጽንፈኝነትን ለመግታትና ከበጀሙ ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያን የሮ ጅጅረማ irra jirtutti mootummaanis finxaalessummaa dhabamsiisuuf nageenya amansiisaa fiduuf tarkaanfii fudhatamaniin nageenya uumamaa jira. Jijjiramni abdii uuman argamaniiru. Haa ta'u malee naannolee tokko tokkotti finxaaleeyyii fi qaamolee hidhannoo socho'an nageenya lammiilee sochii misoomaa fi dinagdee qoraa jiru. Kabajamuu muummee ministeera bu'aa nageenyaa argameetti fufsiisuu fi hundeerra buqqisuuf ifaajii mootummaa guutuu taasisuuf hayyuulee waldaalee siviikii fi uummata Itoophiyaa irraa hirmaannaa fi deeggarsa akkamiitu eegama. በተለይ ከሰላም ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጣይ ምን አይነት ንቁ ተሳትፎና ድጋፍ ይጠበቃል? ሚኒስቴርሪ muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffiiwwanii fi yaadota miseensotni mana marichaa gaafataniif ibsaa fi deebii kennaniiru. እንደተባለው አንዳንድ ኃይሎች በተለያየ ክልል መሽገው ሸፍተው አልፎ አልፎ ግጭት ይፈጥራሉ። akkuma jedhame humnoonni tokko tokko naannoo garaagaraatti daachuu fi laga seenuun darbanii walitti bu'insa ni uumu. kun maaliiftee gaaffii jedhuuf Itoophiyaan tasgabbooftee akka hin jiraanne humnoonni barbaadan qarshii fi yeroo isaanii gubanii baandaa hari'u. akkuma yaadattan yeroo weerara xaaliyaanii baandonni darbanii nu keessa turani. kanaaf furmaata kan ta'u uummata keenya itti fufiinsaan mariisuudha. humnoota nageenyaa cimsuun yeroo ammaa gama kanaan jijjiirama guddaatu jira. darbee rakkoo nageenyaa naannolee garaagaraatti uumamaniif waliin dubbachuun mari'achuu fi walitti dhi'aachuun furuuf gama keenyaan ifaajii ni taasifna. isinis deeggarsa akka taasiftan abdiin qaba. ለመፍታት በእኛ በኩል ጥረት ይደረጋል። እናንተም ድጋፍ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። waggoottan 5 dhufanitti hariiroo fi imaammata biyyoota ollaa waliin Itoophiyaan qabdu irrattis gaaffiin miseensa mana maree irraa ka'eera. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት ከሆርሙዝ ቀውስ የተገኘውን ትምህርት በመውሰድ kabajamuu muummee ministeera mootummaan ulaa hormuuzitti hokkara uumameerraa barnoota fudhachuun abbaantummaa gaaffii yeroo dheeraa ulaa galaanaa walabummaa dinagdee fi birmadummaa dinagdee mirkaneessuuf waggaa 5 dhufan kallattii dippiloomaasii fi tarkaanfii imaammataa akkamii hordofa? 5 ዓመታት ምን አይነት ተጨማሪ የዲፕሎማሲ አቅጣጫዎችና የፖሊሲ እርምጃዎችን ይከተላል? hariiroo fi imaammata Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu irratti gaaffii ka'eef ሚኒስቴር muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa kennaniiru. ውጭ ግንኙነት በሚመለከት በቅርብና በርቀት ስላለው የኢትዮጵያ የወዳጅነትና በጋራ ኮኤግዚስት ለማድረግ የምንከተለው መርህ በሚመለከት walitti dhufeenya alaa waliin wal qabatee imaammata Itoophiyaa firummaa fi waliin hojjechuun michoota dhiyoo fi fagoo jiran waliin qabdu irratti yaadonni kaan sirriidha. addunyaan kun amala jijjiiramaa qabdi. tilmaamuunis hin danda'amu. wanti tilmaamamuu fi bu'aan isaas garaagara. haala kana keessatti imaammata nuti hordofnus haala birmadummaa biyya keenya eeguun ta'a. kanaafuu ejjennoon keenyas of eeggannoo barbaachisa. ejjennoon keenya maalidha kan jettan yoo ta'e murteessummaa birmadummaa Itoophiyaa eegsisuudha. የኛ መርህ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የኢትዮጵያን የውሳኔ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ነው።
Rakkoolee akka biyyaatti mudatan marii fi waliigalteen hiikuun guddinaa fi nageenya waaraa fiduuf murteessaa ta'uu mana maree federeeshiniitti daayirektarri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan ta'an obbo Tafarraa Badhaadhaan himan. Rakkoolee keessoo hiikuun dhiibbaa biyyoota alaa qolachuufis murteessaa ta'uu ibsaniiru. Alamuu Balay akkattaa nutti qindeesseera. Uummanni Itoophiyaa daangaa fi birmadummaa biyyasaaf aarsaa guddaa kan kaffaluu fi uummata biyyasaaf dursa kan kennudha. Sirna gita bittoonnii fi weerartoonni yeroo adda addaatti birmadummaa biyyasaa sarbuuf yaalii taasisaa turan kan salphisee deebisee uummata gootadha. Itoophiyaanonni of bira darbanii bilisummaa fi walqixxummaa biyyoota biroof kan qabsaan uummata boonsaa Afrikaa keessatti fakkeenya mallattoo bilisummaa ta'anidha. Haa ta'u malee biyyattii keessatti bifa aadaa fi duudhaa Itoophiyaanotaan ala ta'een qaamoleen fedhii fi faayidaa isaanii qawween milkeessuuf barbaadan yeroo irraa gara yerootti heddummachaa dhufuun biyyattiitti rakkoon nageenyaa akka uumamu sababa ta'eera. Mana maree federeeshiniitti daayirektarri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan ta'an obbo Tarrafaa Badhaadhaa rakkooleen keessoo mariin furamuu dhabuun biyyattiitti miidhaa dhaqqabsiisuu dubbataniiru. Aadaa qabnu duudhaa qabnutti fayyadamnee aadaa marii keenyaatiin rakkoowwan hiikuu dhabuun keenya karaa gama tokkoon rakkoo guddaadhaaf nu saaxilee jira. Karaa gama biraatiin immoo biyyi keenya amma guddachuu qabduu fi akkasumas kabaja nuti sadarkaa biyyoota adda addaatti qabnu sana xiqqeessaa akka dhufe ilaaluun danda'ama. Dhiibbaansaa dinagdee irratti guddaadha. Dhiibbaansaa hawaasummaa irratti guddaadha. Dhiibbaansaa aadaa waliif jireenyaa sabaaf sablammootaaf uummattootaa miidhuu irratti guddaadha jechuudha. Kanaaf rakkoo keessoo keenya mariidhaan hiikuu dhabuun keenya dhimma gartuu tokko dhimma garee tokkoon hiiknuu fi hiikuu qabnu bira darbinee gara kamitti ceenee jirra gara rakkoo biyyaatti akka ce'u godhee jira jecha. Rakkoolee nageenyaa mudatan marii fi waliigalteen hiikuu dhabuun diinonni alaa dhimma biyya keenya irratti akka seenan karaa saaquu himaniiru. Dhimmoota keessoo keenya mariidhaan hiikuu dhabuu keenya wal qabatee keessumatti biyyoonni muraasa lakkoofsaan muraasa ta'anii fi diinummaa Itoophiyaa yeroo hundumaa leellisanii fi barbaadan diinummaa Itoophiyaa ta'anii yookiin immoo diina biyya keenyaa ta'anii itti fufuu fedhanii carraa kana fayyadamuudhaan sabaaf sablammootaaf uummattoota gidduu galuudhaan ajaddaa addaan nu qoqqoodu nu kennuudhaan akka nuyi tokko hin taane dhimma waloo keenyaa irratti akka nuyi xiyyeeffanne gochuudhaan guddina dinagdee keenyaa akka duubatti godhaa turan jechuudha. Kanaaf akka miidhaa tokkotti dhimmi ilaalamu dhimma keenya rakkoo keessoo keenya mariidhaan hiikuu dhabuun keenya warra diigumsa biyya keenya barbaadaniif karra kan banuu fi karra kan banee jiru ta'uusaa akkasumas baandaan keessaa fi warri baadaa jedhaman immoo dhimma kanatti fayyadamuudhaan diigumsa biyyaa irratti dinagdee biyyaa irratti yeroo isaan hojjetan in mul'ata. Jarreen kun yaadaan maallaqaan dinagdeedhaan warra ilaalcha kana qabu deeggaruudhaan biyyi keenya duubatti hafummaa keessa akka isheen yeroo dheeraa turtu gochuudhaaf hojii hojjetamaa ture kaasuun ilaaluun hin danda'ama. Rakkoolee keessoo mariin hiikuun misoomaa fi guddina biyyaaf murteessaa ta'uu obbo Tarrafaan himaniiru. Mari'achuun rakkoolee keessoo mudatan hundeerraan furuu fi diinota seenaa ofirraa qolachuuf faayidaa qabaachuu himaniiru. Egaa rakkoo keessoo keenya mariidhaan hiikuun irruma caala aadaa keenya aadaa waliin jireenya sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya keenyaa tiksee eegee asiin gahe kana gabbisu akkasumas aadaan kun sirna dimokiraasii kan of keessaa qabu gareen lamaan yaada isaanii bilisaan akka ibsatan akka mari'atanii immoo waliigalteerra akka gahan kan godhu aadaa waliin jireenyaa kan gabbisu kan cimsu sana biras darbee immoo dimokiraasii addunyaa leellistu kanaaf ka'umsa kan ta'e fi rakkoo hundeerraa hiikuudhaaf bu'aa guddaa kan qabu waan ta'eef rakkoon tokko hundeerraa hiikamnaan nageenyaaf bu'uura nageenyi jiraannaan sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya keenyaa dinagdee akka biyyaattis akka dhuunfaattis dinagdee isaanii guddisuudhaaf kaka'umsa argatu. Kaka'umsi kun immoo jiraannaan biyyi keenya biyyoota biroo wajjin akka ishiin dorgomtee akka ishiin mootu aadaan hojii keenya akka jijjiiramu sana biras darbee immoo fudhatamummaan dippiloomaasiin biyyi keenya gaggeessitus sadarkaadhaan dabalaa akka deemu kan gargaaru waan ta'eef biyya qaroomte ta'uu keenya agarsiisa jechuudha. Sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya keenyaa waliin ta'anii humna guddaa kan argatan humna guddaa qofa osoo hin taane jaalala biyya isaanii kan qaban weerara biyya alaa kamiifiyyuu kan hin jilbeeffannee fi harka kan hin kennanne ta'uu isaanii
biyya isaanii immoo sadarkaa kamittiyyuu dabarsanii kan hin kennine qofa osoo hin taane jaalala biyya kan qaban ta'uu isaanii obboloota keenya Afrikaa kan barsiisne addunyaan illee kan irraa barate jaalala akkasii qabaachuudhaan lollee kan moonee kan injifanne har'a addunyaa irratti injifannoo gurraachotaa jedhamee kan beekamu kan akka Adwaa galmeessuu keessatti waliin mari'achuun keenya, wal dhaga'uun keenya, wal kabajuun keenya, waan beekaan jedhe fudhachuun keenya, iddoo wallaalletti immoo walirraa barachuun keenya nu gargaaree jira jechuudha. Itoophiyaanonni yeroo rakkoon isaan mudatu kan itti hiikan aadaa hedduu qabaachuu kan kaasan obbo Tarrafaan. Kanaafuu aadaa fi duudhaa qaban fayyadamuun rakkoolee mudatan furuun akka barbaachisu hubachisaniiru. Egaan rakkoon keessoo jira, rakkoon alaa jira. Keessumatti rakkoo keessoo wajjin wal qabatee aadaan jaarsummaa sabaaf sablammootiif uummattoonni biyya keenyaatti beekaman yeroo rakkoon isaan mudate maanguddoonni walitti dhufanii madda rakkoo sanaa ilaaluudhaaf akkasumas furmaata rakkoo kaa'uudhaan beekamu. Inni kun immoo seenaa biyya Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa kan qabu. Sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya keenyaa maanguddootti kan amanan, jaarsummaatti kan amanan, dhugaatti kan amanan akka isaan ta'an biyya amantaa qabus biyya immoo amantaa isaatiif amanamaa ta'is waan taaneef keessumatti aadaa akkasii kana fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Ijaarsa biyyaatiif akkasumas guddina dinagdeetiif nagaa waarawaa buusuudhaaf ka'umsa gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti rakkoo keessoo keenyaa keessumatti hiikuudhaaf aadaa waliin mari'achuu, waliin marii kan akka jaarsummaa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoo Amaaraa keessatti jaarsummaan iddoo guddaa qaba. Abbootiin amantaa iddoo guddaa qabu. Haadholiin iddoo guddaa qabu. Maanguddoon iddoo guddaa qabu. Inni kun sabaaf sablammoonni fi uummattoonni nagaadhaan jaalalaan tokkummaan akka waliin jiraatan qofa osoo hin taane dhimma biyya isaaniittis akka isaan wal ta'anii wal faana dhaabbatan godhee jira jechuudha. Ajandaawwan gurguddoon waltajjii marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti mari'ataman hawwii dargaggoonni biyya fooyya'aa ijaaruuf qaban kan ilaallate ta'uusaa gurmaa'inni dargaggootaa fi dhaabbanni hawaasaa siviilii ibsan. Mihirataa Mallasa dabalata qabdi. Walga'iin marii biyyaalessaa wal dhabdee barootaaf ture furmaata marii bilchaa'inaa qabuun furuuf kutaalee hawaasaa hundarraa ajandaawwan walitti qabaman waltajjii marii biyyaalessaa isa guddaaf qophaa'aniiru. Walitti qabaan qindoomina dargaggoota ubuntuu nageenyaa fi daayirektara olaanaan dhaabbata hawaasummaa xaamraa kan ta'an obbo Biruuk Yirgaalem akka ibsanitti mariin biyyaalessaa lammiilee gidduutti waliigaltee biyyaalessaa uumuuf dhimma furtuudhaas jedhaniiru. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa jalqabame hirmaannaa fi hubannoo dargaggoota guddisuun adeemsa ajandaa walitti qabuu fi hirmaattoota adda baasuu keessatti gahee olaanaa akka taphatus ibsaniiru. Adeemsi marichaa hirmaachisaa fi hundaa galeessaa ta'uun isaa ajandaawwan barootaaf daddarbaa turan irratti mari'achuun waliigaltee biyyaalessaa fi guddina waaraa ariifachiisuuf carraa seenaa gaarii akka uumus ibsaniiru. Dargaggoonni naannolee hundaa irraa walitti dhufan ajandaalee koomishinii marii biyyaalessaaf dhiyeessanis ajandaawwan gurguddoo 8 gumii guddaa keessatti irratti mari'ataman jalatti akka ajandaa xixiqqaatti hammatamus himaniiru. Ajandaawwan gurguddoon waltajjii isa guddaa irratti mari'ataman nageenya waaraa fi waliigaltee uumuuf akka gargaaran bakka bu'oonni uummataa waltajjii guddaa kana irratti hirmaatanis miira itti gaafatamummaa qabuun mari'achuu akka qabanis hubachiisaniiru. አቅም በፈቀደ መልኩ ሁሉንም ክልሎች ለመዳሰስ ሞክረናል ያለው ሪሶርስ dandeettiin keenya hamma nuuf eeyyametti naannolee hunda hirmaachisuuf yaalleerra. Ajandaan kudhan sunis amma ajandaan walitti qabamee erga bahee booda ilaalaa turre. Ajandaaleen keenya hundi keessatti hammatameera. Inni ijoo ta'e galuu baatus dhimmoota akka ajandaa xixiqqaatti kaa'aman keessatti ajandaan keenya ni argama. Ajandaan keenya muraasni akka keessatti hammatames mirkaneeffadheera. አጀንዳው ከተለቀቀ በኋላ ኦልሞስት ሁሉም ገብተውልኝ Gama biraatiin pirezidaantiin waldaa dargaggootaa bulchiinsa Addis Ababaa Barakat Birbirsaa akka ibsanitti adeemsa marii biyyaalessaa keessatti boqqonnaan ajandaa walitti qabuu fi hirmaattoota adda baasuun hirmaannaan dargaggootaa kan itti mirkanaa'edha jedhaniiru. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa seenaawwan barootaaf micciiramanii sirreessuudhaan nageenya waaraa fi guddina dargaggootaa ariifachiisuuf waliigaltee ijaaruu keessatti faayidaa guddaa akka qabus ibsaniiru. ከአዲስ አበባ ብቻ አይደለም የተሰበሰበው ከሁሉም ክልላቶች ነው የተሰበሰቡትና akka biyyaatti bal'inaan naannolee hundarraa walitti qabameera. Ajandaalee kana walitti qabne keessaa ijaarsa mootummaa biyyaalessaa, dhimma Addis Ababaa fi dhimmi Dirree Dawaa akka ajandaatti kaafamanii turan. Kanaafuu dhimmoonni kunneen hundi yoo furmaata argatan akka yaada kootti rakkoolee akka biyyatti kaafaman keessaa
dhibbantaa 90 ol kan uwwisan isaanuma. Yoo dhimmoonni kun furmaata argatan rakkooleen hafanis isaan keessatti furmaata ni argatu. እዚህ መፍትሄ ቢያገኙ ሌሎቹ በዚህ ውስጥ የሚመለሱ ናቸው። Dubartoota waraana kaabaatiin miidhaman gurmeessuun leenjii kennamee fi hojiitti galchuu isaa waajirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa ibse. Odeeffannoo waajjira koominikeeshinii aanichaaf Eebbisee Dassaalany dabalata qabdi. Kolleejjii Pooliiteeknikaa Haxaayyeetti dubartoonni 300 ta'an guyyoota 10f walitti fufinsaan leenjii ogummaa hordofaa turan eebbifamaniiru. Leenjiin kun dubartoota waraana kaabaatiin miidhamanii fi liqii fi qusannaa gandaatiin gurmaa'anii hojjechaa turan caalaatti diinagdeedhaan akka fayyadaman gochuuf kan kaayeffate ta'uusaa waajjirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa beeksiseera. Piroojeektiin Sirii Harri deebisanii dhaabuu waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaalee Jillee Dhumuggaa Ifraataa Gidim akkasumas bulchiinsa magaalaa Haxaayee waliin ta'uudhaan kan qopheesse ta'uunis ibsameera. Leenjitoonni yeroo turtii isaaniitti beekumsaa fi dandeettii leenjichaan argatan fayyadamuun ogummaawwan leenjifaman kanaan guutummaatti gara hojiitti akka seenanii fi madda galii mataa isaanii uumuun ofii fi maatii isaanii jijjiiruuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Amina yete jirjiiramuu kan barbaannu re'ee teenya jete horsiifatu nyaata akkaataa himanitti barrutti jete bishaan sa'aatii guyyaa tokko keessatti sa'aatii 3 baafannee jecha nyaata isaanii barrutti lafa urgaa harra jecha keenya fi bakka bultuus akka ol ka'ee bishaan fincaan ishiidha jala darbu jecha yete akka kun kan arganne akka sanitti yete barsiisan keenya nu barsiise. Barrutti yete akka isaan janitti horsiifannee jiraan of guddisuu barbaanna ofii fi jirjiiramne ijoollee teenya jirjiiruu barbaanna kanan jedha. Guyyaa 10ffaaf leenjii fudhannee leenjii kana fudhannee erga kaanee booda immoo akka leessa eessaa kaane jennee duuba keenya of laallee immoo eessaa akka jirru gara fuula duraatiif of hubannee dhaabbata kanaas kan nu geggeesse barsiisota keenyas tahee hunda isaanii galateeffatuudhaaf fakkeenya immoo kan dubartoota nu boodatti hafanii fakkeenya taanee isaaniif mul'ata akka taanu. Kan hoggaasii baane waan amminni nu barsiise kana waan isarraa baranne kana kan gallee ittiin xaqqamamnu godhanna. Kan ammoo hoggaa ofii xaqqamamne kan ganti keenya nurratti ilaallate jiruu nu itti oofanne kana ilaallate kan nu faana dhufu akka sadiitti hojjannee agarsiisa taana. Qindeessaan piroojeektii Sirii Harri kan waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa obbo Saayid Alii akka jedhanitti piroojeektiin kun dubartoota dandeettii qabatamaatiin ijaaruun abbaa qabeenyaa diinagdee gochuuf hojiiwwan bal'aa hojjechaa akka jiru ibsanii piroojeektiin kun dandeettii dandamachuu dubartootaa ijaaruun galii mataa isaaniitiin akka of danda'an gochuuf kan bocamedha jedhaniiru. በቂ አሰልጣኞች እንዲመደቡ ከማድረግ እና በቂ ዝግጅቶችን አድርገን ነው መጀመሪያ ላይ ወደ ስልጠናዎችን የገባ ነውና leenjisoota gahoo ta'an ramaduunii fi qophii gahaa ta'e xumurree gara leenjitti kan galle. Leenjii waliin qophii dursa waliinii wal qabatee hanga leenjiin xumuramutti beekumsa gaarii qabatanii akka deemaniif leenjistoota dabalatee leenjisootarraas waan hubannee qabna. Akka waliigala piroojeektii Sirii Harriitti dubartoota adda baasuun keessumaa kanneen waraana kaabaatiin miidhaman dubartoonni gama diinagdeen akka fayyadaman taasisuuf yaadamee leenjiin kan kenname yoo ta'u ogummaa irratti leenji'an bu'uura godhatanii ofii isaanii akka jijjiiranii fi of fooyyeessan kanarraa kan darbe immoo rakkoo isaanirra gahee dandamatanii sadarkaa olaanaa irra akka isaan gahan ni abdanna. ኢኮኖሚያቸውን አቅም አሳድገው ልጆቻቸውን አስተምረው የራሳቸውን የቤተሰብ ኢኮኖሚ ከችግር ተላቀው እንዲኖሩ ነው የምንፈልገውና itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa Faaxumaa Sayid akka jedhanitti dubartoota miidhaan irra ga'ee gandoota irraa adda baasuun wanta irratti hojjechuu barbaadan erga filatanii booda leenjiin gochaa karaa piroojeektii Sirii Harriin kennamee fi gara hojiitti galanii diinagdeen akka of danda'aniif hojiin guddaa hojjetamuu isaa dubbataniiru. ያ ድጋፍ ሲደረግ የሚገዙ በእንስሳት እርባታ ነው የመረጡት። በእንስሳት እርባታ መሰማራት አለብን በሚል ነው ፊልዳቸውን የመረጡት። deeggarsi kun gaafa taasifamuuf kan isaa filatan horsiisa beeladaati. Hojii horsiisa beeladaa irratti hojjechuu qabna jedhaniiti. Kana irratti hojjechuuf immoo kutannoo fi kaka'umsa isaan qaban olaanaa waan ta'eef kana booda isaan irraa wanti nuti barbaannu yeroo itti aanutti fayyadamuu akka ta'anidha. Isaan jijjiiramanii dubartoota biroof fakkeenya akka ta'aniif deeggarsi piroojeektiin kun taasiseen dubartoota kan biroo fayyadamoo taasisuu barbaanna. Kanaafuu har'a irraa
dubartii dinagdeedhaan rakkachaa turte sadarkaa gaarii irra geessee dubartoota biroof fakkeenya taate kanneen kaan akka goomsituuf carraan ni uumama jechuudha. ለሌሎች ሴቶች አርአያ ሆና ሌሎችን ሴቶች የምታበቃበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ነው የምንጠብቀው። naannoo Amaaraatti qajeelchi qonnaa godina Shawaa Kaabaa hirkattummaa midhaan nyaataarraa of danda'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru beeksise. Duula ashaaraa magariisaa bara kanaanis biqiltuuwwan nyaataa irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamaa jiraachuu ibsameera. Gabaasa Lamlam Laykuniif Kumee Balay. Itoophiyaan biyya lafa qonnaa bal'aa fi qabeenya gosa hedduu qabdudha. Itti fayyadamni damee qonnaa irraa argattu garuu qabeenya qabduu fi bara qonnaa irra turte wajjin kan waliin madaalleedha. Rakkundeerraa furuuf akka mootummaatti hojimaataa fi qajeelfamoota akkasumas imaammata jiru fooyyessuun hojjetamaa jira. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa kan ta'an obbo Taaddasaa Maamushaan waggootan dhiyaasitti jallisiin oomishuun oomisha dachaan hedduu dabaluu akkasumas oomishaalee haaraa gosa adda addaa oomishuun hojiin hojjetame hirkattummaa irraa akkoof dandeenyuuf daandii kan saaqedha jedhaniiru. 2015 1500 ሄክታር bara 2015 lafa hektaara 1500dha. Misooma jallisii qamadii bonaan kan oomishne kan bara oomishaa 2018 2019 misoomni jallisii qamadii bonee immoo gara hektaara 51 misoomsuu dandeenyeerra. Qamadii gara kuntaala miliyoona 1.7 argachuu dandeenyeerra. Naannawa gammoojjii kanneen qamadii ittiin biqila jedhamee hin tilmaamamneet jallisii gammoojjiitiin fayyadamtoota ta'aniiru. Ganna osoo hin eegin jallisii qofa naannawa bal'aa akka oomishu ta'eera. Nyaataan of dandeenyeerra. Hirkattummaarraa adda baaneerra. kun kan ta'e shaakallii misooma jallisii boonee gaarii waan ta'eef ይሄ የሆነው የበጋ መስኖ ስንዴ ልምምዱ በጣም የተሻለ ስለሆነ qonna mala aadaa irraa gara ammayyawaatti jijjiiruun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu bira darbee dadhabbii fi fayyaa qotee bultootaaf furmaata guddaadha. Akka godina Shawaa Kaabattis qonna mekanaayzeeshinii hojiirra oolchuun dadhabbii qonnaan bultootaaf furmaatni akka argame obbo Taaddasaan kaasaniiru. ሰሜን ሸዋ በዚህ በካምፔን በአብዮት ከሰራው ስራ አንዱ godinni Shawaa Kaabaa hojii duulaan hojjete keessaa inni tokko qonna mekanaayzeeshiniidha. Bara darbee 27 ture. Achiin dura 12-19 ture. Waldaalee fi yuuniyonotaan kan jiru ida'amee yommuu laalamu 451 ol akka jiru. Qotee bulaan mala ammayyaawaan yeroo qotuu fi haamu baay'ee fayyadamtoota. Yeroo isaanii ni qusatu. Fayyaan isaanis ni eegama. Oomishtummaanis fooyya'insa argata. ታማነትም የተሻለ ነገር ያገኛል. duula ashaaraa magariisaanis biqiltuulee nyaataa irratti xiyyeeffannoo taasisuun itti fayyadamummaa dinagdee mirkaneessuuf hojiilee hojjetamanis kaasaniiru. አረንጓዴ አሻራ ላይ ሌላው የጨመርነው አንዱ ጉዳይ አሻራ መገሪሳ irratti wanti daballee inni biroon itti fayyadamummaa dinagdee fiduu kan danda'an naannawa gaarreen qaban irratti biqiltuulee itti fayyadamummaa dinagdee fiduu danda'an dhaabuudha. akka godina keenyatti bal'inaan maangoon, avukaadoo, muuzii, appiliin haalli bal'inaan ittiin dhaabantu jira. የፍራፍሬ ጠቀሜታ ያላቸው ዛፎችንም ተክለው damii qonnaa irratti tarsiimoo fi imaammanni hojiirra oolaa jiran daddammaqiinsa damichaaf shoora olaanaa akka ba'aa jirus ibsameera. kabajamtoota daawwattoota keenya dhimbibbaa oduu har'aaf jennee asirratti golobnee jirra. sagantaalee keenya hafan waliin turtii gaarii. Bye.